Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromoo fi alhamdulillah han naga kooti nageenyi fi han jaalalaa han kabajaadhaa bakka jirtan maratti nagaa'u. Daawwattoota kiyya viidiyoo irraa kana keessatti appilikeeshinii ajaa'ibaatiin isin barsiisa. Booda warroonni sagaleen bilbila keessanii dadhabaa yookiin laafaa ta'e baga gammaddaniin isin ja'a aappii sagalee bilbila keessanii yookiin voloomii kana jechuudha hanga 200 ol isiniif kaasuun isin barsiisa. Yaani fakkeenyaaf yeroo bilbila garagaraadhaa haasoftan jechuudha sagaleen bilbila keessaniidhaa sun dadhabaa laafaa yoo ta'e akkasuma wantoota garagaraadhaa viidiyoolee garagaraadhaa yeroo dhaggeeffattan sagaleen bilbila keessaniidhaa kun dadhabaa yoo ta'e jechuudha aappii ajaa'ibaatu jira jechuudha aappiin kunis voloomii kana jechuudha sagalee bilbila keessanii kana jechuudha hanga 200 isiniif kaasa jechuudha akka nama makrofoonaan dhaggeeffachaa jirutti ol sagalee ol isiniif kaasa jechuudha isin galee kanaafuu baga gammaddanii isin ja'a aappiin kun aappii ajaa'ibaati jechuudha. Warroonni sagalee bilbila keessaniidhaa xiqqoo tokko dadhabaa ta'e yookiin laafaa ta'e laafaa dheettanii shakkisan jechuudha aappii kana fayyadamuudhaan sirriitti sagalee keessan hanga 200 ol kaasu sagalee bilbila keessaniidhaa kana hanga 200 ol kaasuu dandeessaniin isiniin. Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinaadha. Yeroo sabskiraabii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilikii godhaadhaa achi booda ool ka jettoon irra kayyadhaadha. Viidiyoo keenya namni baay'ee dargee kan irraa fayyadamu laayik godhaadhaa barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadhaa viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan faana turaan hordofaan isiniin jira. Hayyee daawwattootaan kiyyaa liinkii aappii kanaadhaa bakka irraa gad buufattan yookiin bakka irraa daawuloodii godhattan diskiripshin boksii viidiyoo ilaalaa jirtan kana jalaan isiniif ka'a. Diskiripshin boksii jechuun warroota BNF kastii kanarratti yookiin barreeffama irratti yoo kilik gootan jechuudha. Liinkii asirraa ni argattu jechuudha. Liinkii arma jalaa argattan kanarratti yeroo tokkoof kilik ni gootan jechuudha. Akkasuma liinkii kana jechuudha komentii awwalaa jalallee isiniif ka'a jechuudha. Komentii barreessuudhaaf yeroo bakka komentii dhootan jechuudha. Komentii awwalaa irratti liinkii kana ni argattu jechuudha. Asirraa fayyadamuu dandeessanii komentii jalaas fayyadamuu dandeessan jechuudha. Liinkicha irratti yeroo tokkoof kilik ni gootan yookiin ni cuqaaftanii. Hayyee daawwattootaan kiyyaa liinkicha irratti yeroo kilik gootan haala kanaan weebsaayitii kanarra isin fida asirra suuta gad ni deemtu jechuudha. Dhumarra gad deemtu hanga dhumaa suutumaan gad deemtu. As jalatti kan qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii sagalee bilbilaa nuuf dabaluu danda'u daawuloodii godhadhaa ka jiru yookiin daawulood ka jiru kanarratti yeroo tokkoof kilik ni gootu jechuudha. Achi booda haala kanaan fuula kanarra isin fida jechuudha asirra suuta gad ni deemta jechuudha. Aappii argachuudhaaf gad ni deemtu jechuudha daawulood ka jiru kana nuti kunaa jechuudha kun hin barbaachisu. Dhumarraa argattu jechuudha. Kunoo achilatti as tuqaa daawuloodii godhadhaa yookiin daawulood ka jiru kana ni dhoottu jechuudha. Achi booda haala kana dhalaatul kunoo pilaastorii irra isin fida jechuudha. Aappiin kun aappii ajaa'ibaati jechuudha. Sagalee bilbila keessanii kana jechuudha hanga 200 ol isiniif kaasa jechuudha. Fakkeenyaaf bilbilli noormaalii jechuudha sagalee hanga 100 qaba jechuudha. Isin galee sagalee tokko ol kaafnee ol dabaluu jechuudha hanga 100 isinii dabalaa 100 caalaa isiniif hin dabalu jechuudha. Garuu aappii kana fayyadamtanii jechuudha hanga 200 fayyadamuu dandeessa jechuudha. Sagalee bilbila keessanii sirriitti ol isiniif kaasa jechuudha. Warroonni sagalee bilbila keessanii xiqqoo dadhabaa isinitti fakkaatee shakka qabdan jechuudha isin galee. Amma yeroo aappii buufattan jechuudha aappii oopin irratti yeroo tokkoof kilik ni gootu. Achi booda startii kilik ni gootu. Achi booda haala kanaan isiniif banama. Haala kanaan yeroo isiniif baname asirratti halluu kilik ni gootu. Ammallee halluu gootanii xiyyeeffannoo kan ta'aniifi egaa aappiin kun haala kanaan isiniif banama jechuudha. Amma akkuma asirratti argaa jirtan dhumarra jira jechuudha sagaleen isaadhaa kuni. Amma haalli sagalee kana dabaluu dandeessan jechuudha. Asirraa harka bitarraa jechuudha harka mirgatti haala kanaan akkatti nu guutan jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan dabalaan jira jechuudha. Amma dhumarra ga'ee jira jechuudha. Inni galee haala kanaan sagalee bilbila keessanii hanga barbaadan hanga 200 ol kaasuu dandeessan jechuudha. Tanallee jechuudha hanga dhumaa haala kanaan ni buttu jechuudha. Haala kanaan ni buttu. Kalaas booda garaagarummaa jechuudha isinummaan agartee ilaalaa jechuudha. Garaagarummaa amma qabuu fi garaagarummaa sagalee amma dura qabu jechuudha. Noormaalii fi isa kan amma wal bira qabaatee isinumti tilmaamaa ilaalaa jechuudha. Aappiin kun aappii ajaa'ibaati warroonni sagaleen bilbila keessanii dadhabaa ta'e laafaa ta'e aappii kana fayyadamtanii sirriitti sagalee bilbila keessanii ol kaafachuu dandeessan yookiin sirreeffachuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin galee yetan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa kan raadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawaa taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha.
akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer waliif godhaadhaa barumsa biroota nagalta deebinutti waan hordoftaniif galatooma.